nagaa akkam jirtan hiriyoota tiyyaa baga gara Chanaalii kana nagaadhaan dhuftanii Chanaalii kana irratti barumsa ingliiffaa afaan oromootiin ni argattu jechuudha. Har'allee gaafii keessan irratti hundaa'uudhaan maalan isiniif qabadhee dhiyaadhe ji'oota waggaa kan jedhudha jechuudha. Ji'oota waggaa afaan oromoo fi afaan ingiliffaan kana namoonni baay'een nagaafatanii turtanii yeroo duras jechuudha. Ammallee miila darbe namni tokko nagaafatee ture. Kanaafuu namoonni baay'een beekuu dandeessan garuu namni tokkollee yoo beekuu baate inni yoo irraa fayyadame gaariidha jedhee tan qopheesse jechuudha viidiyoo kana. Kanaafuu viidiyoo baay'ee gabaabduudha. Kanaafuu na waliin tura jechuudha. Ni barannaa jiini waggaa fulbaana irraa kaasee hanga hagayyaa afaan ingiliffatiin ammoo maal akka jedhanii waaman laalla jechuudha. Ji'a 12 isaan dura warroonni chaanaala kanaa haarawaa taatan chaanaala kana subscribe gochuudhaan akkasumas mallattoo bilbilaa santuquudhaan viidiyoon ani yeroo hundaa gadhiisu isin bira ga'a jechuudha. Inni biraa immoo chaanaala kana irratti viidiyoo adda addaa kan isin fayyadu ni argattan jechuudha. Barumsa ingiliffaatiin alas kan ta'e jechuudha. Kanaafuu subscribe gochuu hin irraanfatina jechuudha. Subscribe godhaa. Viidiyoon immoo isinitti tole like godhaa. Namoota biraatiifis ni fayyada jettanii kan yaaddan yoo ta'e ammoo share gochuu fi hin irraanfatina jechuudha. Okay, amma months of the year ji'oota waggaa fulbaana irraa kaasnee jenna jechuudha. Fulbaana kan jedhu kun maal jedhama amma isaanii September. Fulbaan September. Amma jiin isaanii maalirraa eegara keenya amma fakkeenyaaf fulbaana irraa eegara September kan jedhamu. Kan isaanii immoo Jaanuwaarii irraa eegara miti kan warra faranjoota. Amma keenya barannaa keenya kana jechuudha. Gara ingiliffatitti jijjiirree baranna jechuudha. Kan isaanii Jaanuwaarii, Feebruwaarii, Maarch, Apriil, Meey, Juun, Juulaay, Oogast, September, Oktoobar, Noovembar, Diseembar kan jedhudha jechuudha. Kanaafuu keenya immoo fulbaana irraa eegala. Fulbaana jechuun September jechuudha. September. Okay, kan itti aanu immoo Onkololeessa immoo maalinni Oktoobar. Oktoobar jenna jechuudha. Sadaasa jechuun ammoo Noovembar. Baay'ee irra turuun barbaachisu isiniifan dubbisaa darba. Muddee Desembar. Amajjii Jaanuwaarii. Gurraandhala Feebruwaarii. Bitootes Maarch. Eebla Apriil. Caamsa Meey. Waxabajjii Juun. Adoolessa Juulaay. Hagayya August jenne jechuudha. Maal jennee Jaanuwaarii kan isaanii amma Jaanuwaarii irraa eegala. Keenya immoo September irraa eegala jechuudha. Kanuma jechuudha. Viidiyoo yoo jaalattan like gochuu hin irraanfatinaa. Yaada biraatis yookaan gaafii biraatis isinitti kan salphaa fakkaatee garuu kan isinitti ulfaate yoo kan jira ta'e naaf barreessaa jechuudha. Kanaafuu amma akkuma itti aanutti tufaa asumaan September, October, November, December, January, February, March, April, May, June, July, August,